Ministeerri muummee Abiy Ahmad yeroo jalqabaaf Tiraampiif deebii kennan. Bulchaan Itoophiyaa guyyaadhaa paarlaamaatti dhiyaachuun dhimmoota garaagaraa irratti deebii kennaniiru. Dhimmoota irratti dubbatan keessaa tokko dhimma Eertiraati. Dhimma TPLFis kaasaniiru. Dhimma hidha bayyaallee gaafa kaasan Tiraampiif deebii kallattiin kennaniiru. Dubbiiwwan ijoo kaasan keessaa muraasa kanneen ijoo ta'an waliin haa ilaallu. Jalqabarraa eegallu. Inni duraa dhimma hidha bayyaati. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiidhaan Ameerikaan ijaarsa hidha bayyaa maallaqaan tumsaa akka turte dubbataa turaniiru. Isarratti mootummaa Itoophiyaatiin yookiin immoo gama mootummaa Itoophiyaa deebiin kennamee hin turre. Dhuguma kana dura waggaa darbee jechuudha waajjirri qindeessaa ijaarsa hidha bayyaa deebii kennee ture. Garuu ministeera dhimma alaa Itoophiyaan yookiin immoo waajjira ministeera muummeedhaan deebiin kennamee hin turre. Tiraamp immoo irra deebi'anii torban muraasa durallee dhimma kana kaasaa turan. Har'a garuu ministeera muummee Abiy Ahmad paarlaamaatti argamanii yeroo jalqabaaf kallattiidhaan dubbii Tiraamp gochaa yookiin dubbii Tiraamp dubbataa turaniif deebii kennaniiru. Deebii isaanii maal jedhan lakkisaa hidha bayyaa unumatu ijaaree jedhaniiru. ህዳሴን ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር hidha haaromsaa gargaarsa birrii tokko malee akkasumas liqii birrii tokko malee mootummaa fi uummata milkeessee hojjetuu hin danda'u hin jedhamu. Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruuf gargaarsas ta'e liqii birrii tokko illee hin fudhanne. Hidhi kun ejjennoo jabaa gootota Itoophiyaan ka biyya keessaas ta'e ala jiran kutannoodhaan ciniinnatanii waliin dhaabatanii waan hojjetaniif piroojeektii milkaa'edha. Garuu kana qofaan hin dhaabbanne. Hidha haaromsaa Afrikaa irraa ka jalqabaa ta'e waan hojjenneef Itoophiyaan kan biraa hin barbaachisuuf hin jenne. Hidha bishaanii Afrikaa keessaa isa sadaffaa ta'e hidha Koishaa ijaaraa jirra. Kan humna qilleensaa osoo hin kaasiin jechuudha. ሌላ አያስፈልግም እኮ አላለችም ኢትዮጵያ። በአፍሪካ ሶስተኛ የሆነውን ኮይሻ እየገነባን ያለ ነው የንፋሱን ሳልጨምር። Dhimmi biraa ministeera muummee Abiy Ahmad kaasan dhimma Eertiraati. Akkasaan jedhanitti hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa kan inni bade yookiin rakkoo keessa kan seene Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa waan dhiyeesseef miti. Yeroodhuma waraana kaaba Itoophiyaa adeemaa ture irratti humnoonni Eertiraa keessummaa Aksum dabalatee Maqalee fi magaalota kaanitti badii waan raawwataniif isa akka dhaabsisan irra deddeebiin komataa akka turan inumaa jilarlee gara Asmaraa akka ergan dubbataniiru. Kanaafuu koomii yookiin immoo dhibdeen biyyoota lamaan gidduu jiru kan amma dhalate osoo hin taane kan bubbulee akka ta'edha ifatti kan dubbatan. Asirratti wanti dagatamuu hin qabne mootummaan Itoophiyaa keessumaa ministeera muummee Abiy Ahmad yeroo jalqabaa fi waraana Eertiraa keessumaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa badii raawwateen kan isaan ifatti himatan. Himannaa kanarratti gama Eertiraa deebiin kennamee hin jiru. Kana dura garuu dhaabbileen mirgaa yeroo himatan Eertiraan waakatteetti. Isuma wal qabsiisee ministeera muummee Abiy Ahmad dhimma Tigraay keessaas kaasaniiru. Torban darbe keessa Tigraay keessumaa gama lixa naannichaa dhibdeen dhalatee ture. Humna waraana Itoophiyaa akkasumas immoo humnoota Tigraay gidduutti. Isarratti aangawoonni Tigraay deebii kennanii turan akka dhibdeen dhalate. Gama mootummaa Itoophiyaatti wanti dubbatamee hin turre. Inumaa daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyoota muraasaaf balaliillee dhaabee ture. Dhimma sana irratti yeroo dubbatan ministeera muummee Abiy Ahmad humnoota achi jiraniif ergaa dhaamaniiru. Humnoota jedhanii kan isaan ibsan akka TPLF ta'etti akeekama. Wanni isaan jedhan kunooti. እዛ አካባቢ ላለው ኃይል በጣም ቀለል ባለ መንገድ መልሴ humna naannicha jiruuf deebiin koo salphaadhumatti roobni yandoo fi bakakkaan adoolessaa qonnaan bulaa tokko maasii isaarraa hin hambisne. Fulbaana keessa simbirroon waan wacceef gara maasii kiyyaa deemuu nan sodaadha qonnaan bulaan jedhu hin jiru. Jandoo dura dhaabbatee bakakkaa dura dhaabbatee waca simbiraa akka weedduutti yoo ilaale malee waca simbiraa sodaatee qonnaan bulaan maasii isaarraan dhorkamu hin hafus. Seenaan mootummaa kanaas kanadha. Sagaleen amma jiru akka waca simbiraati. Yandoos bakakkaas dabarreerra. Haleellaa xiqqaa kamuu akka waca simbiraa ilaaluurraa ka darbe waan hin ilaalleef sassaabamuun gaarii ta'a. ከማስተናገድ ያለፈ ድካም አይኖርብንምና መሰብሰብ ጥሩ ይሆናል። Ministeerri muummee Abiy Ahmad paarlaamaatti dhiyaatanii wanta mootummaan isaanii baatiiwwan ja'an darban dalagee yeroo ibsan dhimma filannoos akkasumas immoo dhimmoota dinagdee fi sharafa maallaqaallee kaasaniiru. Asuma wal qabsiisee dhimmi biraa kaasan dhimma ulaa galaanaati. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa kaaftee akka hin dhiifne Itoophiyaa fi galaana diimaa adda baasuun akka baay'ee cimu irra deebiin dubbataniiru. As keessatti karaa nagaan yoo ta'uudhaas baate dubbii isaanii fayyadamuudhaa fi baaleenis booleenis ta'u gaaffii keenya galmaan geenyaa jedhanii dubbatan. ኢትዮጵያ
የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው Itoophiyaaf ulaan galaanaa hin barbaachisu jedhee namni yaadu seera uumaa tokko waan dagate natti fakkaata. Namni ni dhalata, ni guddata, namni ni dullooma, namni ni du'a. Kuni waan hin hafne. Itoophiyaaf galaanni diimaas akkasidha. Itoophiyaa fi galaanni diimaa bara baraan adda ba'anii jiraachuu hin danda'an. Fiixee Mitsawwaa haga qarqara Moqaadishootti kiiloomeetira 5,000 dheerata. Lafa bal'aa waan lafatti hafudha. Kiiloomeetira 5,000 keessaa Somaalee uummata miliyoona 20 wayii, miliyoonni muraasni Jibuutii, miliyoonni muraasni Eertiraa, walumaa gala uummanni miliyoona 25 ta'u qarqara galaanaa kiiloomeetira 5,000 to'ataniiru. Uummata miliyoona 130 akka qabdu Itoophiyaan wanti gaafatte garuu kiiloomeetira 50dha. Kuni haqa miti yoo ta'e addunyaa irratti haqni hin jiru jechuudha. Kan gaafanne immoo ajjeesnee bunneen miti. Hidhi guddichi Afrikaa ka Itoophiyaan ijaartedha. Galanni uummata Itoophiyaaf haa galuuti. Hidha guddaa nuuf ijaareera. Achi dhibbentaa 10, dhibbentaa 15 fudhatee Itoophiyaaf ulaa kennuun ni danda'ama. Seera biizinasiinis jechuudha. Yoo kun natti cima jedhan daandiin qilleensaa guddicha Afrikaa ka Itoophiyaati. Qoodi dhibbentaa 5, qooda dhibbentaa 5, qooda dhibbentaa 10 fudhatanii ulaa kennuun ni danda'ama. Yoo ta'uu baates liiziin ni danda'ama. Yoo inni immoo ta'uudhaa baate lafa wal jijjiiruun ni danda'ama. Mariin karaa nagaa ni danda'ama. Mootummaaf uummanni Itoophiyaa galaana diimaa argachuuf nama nan ajjeesaa hin jenne. Hanga yoonaa bitaa mirgaan fuula duraan akkasumas duubaan ka jiran baay'ee isaanii dubbiseera. Isiniif mala gaaffii sirriidha garuu waraanaan ta'uu hin qabu. Ni mari'anna yeroo nuuf kennaa nuun jedhaniiru michoonni keenya. Nutis mariif qophiidha, kennuufis qophiidha jenneerra. Yoo ta'uu baate hoo egaa ijoollee keenya gaafachuudha. Akkuman dura isinitti medha waan ta'u miti. Uummanni miliyoona 130 ulaa galaanaa malee ba'aa biyyoota ollaa ta'a. Yoo biyyi badhaate hoo dandamachuu danda'a. Kanaaf wal ta'anii hojjechuun ni barbaachisa natti fakkaata. Gama diploomasiin jalqabbiin gaarii jira. Humna waraanaa biyyaa ijaaruu keessatti jalqabbii gaariin jira. Dantaa biyyaalessaa irratti waliigalteen ni jira. Dhimmoonni kun adeemsa keessa ija godhatu jedheen amana. Kanaaf obsaan kasaaraa fi ajjeechaa karaa hin hordofsiisneen furuuf ni yaalama. Akkuma baaleenis booleenis jedhamu garuu hin hafu jechuudha. ኪሳራ ግድያ በቀነሰ ባላስከተለ መንገድ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ይሞከራል። በባሌም ሆነ በቦሌ እንደተባለው ግን አይቀርም ማለት ነው።